bareedinni islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa ahamma fedhee jiraattu addunyaan kun gabaabaa wanti jaaramee jiru hundisaa hulaa qabaa hulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkiittaansee waan jaraa jabeesse rabbiin jaban. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himna odicha kan gurratti isin facaasan odeessaa oduutiin. Paartiin afurfuuchuu qabnaa diigameera jechuun hoogganaa fi hundeessaan paartichaa bu'anii faanqara fuula feesbuuka isaaniitiin beeksisan. Diigamuu paarticha kanaa hordofee hojjettoonni waajjira paartii afaqee fi gaazexeessitoonni waggaa baay'ee paarticha waliin dhamaa turan qeeqa kaasaniiru. Paartiin afurfuuchuu qabnaa kan hundeeffame biyya Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaaditti yoo ta'u suutuma suuta karaalee namoota paarticha deeggaraniin damee isaa babal'ifachuun Makkaan, Xaayif, Dammaam akkasumas darbee damee isaa Kaayirootti banatee ture. Murtii hooggantichi marii tokko malee fudhateen paartichi biyya galee biyya keessatti akka saba isaa tajaajilu jechuun Finfinneetti biiroo bananii turani. Hoogganaan paartichaa guyyaa kaleessaa maxxansa gara fuula feesbuuka isaaniitiin maxxansaniin paartichi akka diigame himani. Ta'us garuu hoogganichi namoota waajjira paarticha keessa hojjetaa turaniif ta'ee gaazexeessitoota paarticha waliin hojjechaa turaniif wanti isaan kaa'an hin jiru. Paartiin kun ijaarama isaa irraa jalqabee kun inni irratti xiyyeeffatee gargaaruuf hundeeffame shamarran keenya ta'ee osoo jiru paartichi garuu hanga yoonaatti nama tokko afur fuusisuu miti lama fuusisee kan hin mul'isin amma lafaa ka'ee paartichi diigameera yoo jedhu kan nama saalfachiisu jechuun hayyoonni tokko tokkos yaada qeeqaa kaasaniiru. Akka qorannoon ammaaf hin qulqulloofne jettutti ammoo hoogganichi paartii kana diiguuf kan murteessaniif dhiibbaa mana keessaa irratti godhamaa turetu haalaan itti ulfaatee jechuun namoonni qeeqa dhiyeessaa jiru. Ammaan duras hoogganichi gaafa Riyaad turanitti qaama hin beekamneen butamanii guyyaa lamaaf zayitiin erga doorsifamanii turani guyyaa lama booda haal duree tokko malee gadi dhiifamuu isaanii gabaafnee turre. Egaa dhaggeeffatoota keenya oduu yeroo kanaaf isinii qopheessine kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti kan baay'ee tokko na jaallatti anis lubbuun qabuu fi baay'een isii kabaja hangan kufee cabuu fi ija isii keessa laallaan kan konni ishii qaamuudha bareenni ishii halaalaa kan faranjii waamuudha xiqqootti boonuu jennaan of qabee of seetuma ija koo keessa laaltee naan jette ankeetuma ammas maddii koo qabdee dhungoo balnatti goote reefonneen koo baqaqxee bakka lamatti dhoote gammachuudhaaf naasuuf mataan miilaan na baate osoman taa'ee laaluu roobeen adaamaa taate waato baafama jechuun dhaga'ee oduu namaa achumaanin bitadhe miriindaa abbaa lama irbaatarraa qofa miti lafa kaawwadhee ciree boraatii haaraa waliin qaqqajeelfadhee siree yeroon beellamaa ga'uuf yoo dhi'aatu saatiini guruuppii masaanjariin dhufee seene chaatiini isheetu balbalarraa barrii rukuta se'een abjuu hiikoo qullaatii fi jannata keessaa ce'e. Abjuun akkas miidhagu wayyaaree karaatti hafuu bareedinni islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa ahamma fedhee jiraattu addunyaan kun gabaabaa wanti jaaramee jiru hundisaa hulaa qabaa hulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkiittaansee waan jaraa jabeesse rabbiin jaban.